Nagaan gooftaa isiniif haa ta'u. Ani obboleessa keessan Abdiidha. Amma revise gooneetu Afaan Oromoo kan yeroo darban waliin ilaalaa turre. Gara kutaattaa nutti deemna. Afaan Oromoo yeroo darban kan waliin ilaallee qubeewwan Afaan Oromoo 26 jira. There are 26 Oromo in Oromo language 26 letters or alphabets. Latin alphabets jennee kaa'uu dandeenya. So out of 26 we have 21 consonants and 5 vowels. Achi keessaa 26 sana keessaa immoo 5 isaanii qubee dubbachiiftuu yoo ta'u 21 isaanii immoo dubbifamaa jedhama jechuudha. So amma warra dubbachiiftuudha waliin ilaalla. Warra dubbachiiftuu edda highlight goone booda immoo deebinee warra dubbifamaatti deebina. So first we are going to see vowels only. Vowels only. So out of 26 we have 5 vowels. And after what vowels it and I'm going to them with the green pen. So kube A, that means A. Kube E, that means E. Kube I, and I choose E. Kube O, that's O. V kube U, that's U. So we have those 5 letters. We can call them vowels. Vowels in order san dubbannu jechuudha. Isaan kun dubbachiiftuu jedhamu. Isaanin alatti qubeen Afaan Oromoo kamiyyuu sagalee hin qabu. Kana jechuun dubbachuu hin danda'u jechuudha. Otoo isaan bira hin jiraatin. Isinii galee. So inni itti aanu qubee dubbifamaa. Qubeewwan kanarraa warri afan except 5 vowels, everything 21 letters are consonants. Kanaaf baarraa kaane consonants, C consonants, D consonant, E consonant, F consonant, G consonant, H consonant, J consonant, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. All are consonants. Kana jechuun warri 21 ammani itti maree yookiin immoo raayitii irratti godhee hundi isaanii dubbifamaa jedhamu jechuudha. Warreen anammoo itti maru isaan kun dubbachiiftuu jedhamu jechuudha. Isaan kun warra nama itti maru qubee A argitanii. Kana booda qubee sorry isa kanatti nan tuqee qubee E, qubee I, qubee O akkasuma immoo qubee U. Isaan kun dubbachiiftuu jedhamu jechuudha. Vowels warri isaan kanatti make vowels jedhamu jechuudha. Warri namatti mare dubbachiiftuu jechuudha. Warri nan immoo duraan itti mare warri giriinii hundi isaanii consonants jedhamu jechuudha. Consonants. Isaan kun dubbifamaa jechaadha. Warra ofii isaanii dubbachuu hin dandeenye warra dubbachiiftuun dubbisuu dandeessu jechuudha. Kana xumurreera. Inni itti qubeedha. Qubeen dachaa yeroo darbe qubeewwan 7 qabna jenneera. CH, DH, NY, PH, TS, SH, and ZY or ZY. Isaan kun hundumtuu cha, dha, nya, a, tsa, sha, ja. Amaariffaan bukkeessinii kaa'eera jechuudha akka isiniif galutti. So those who cannot read Afaan Oromoo, you can understand it from Amharic. Cha, dha, nya, a, tsa, sha, ja. Isaan erga xumurree booda gara kutaattaa nutti kan nuti darbinu. Kutaan qubee Afaan Oromoo dubbachiiftuu kana qofaadha jechuudha. Dubbachiiftuu kana qofa. Dubbachiiftuu qubee Afaan Oromootti darbina.
So qubee afaan oromoo dubbachiiftuu yoo inni ilaalle isaanoolee nan argadha I hope yaada qubeen afaan oromoo dubbachiiftuu meeqa jira jennee duraanii afaan oromoo qubee dubbachiiftuu shantu jira isaan kana dubbachiiftuun shanan kun a e I O U Senegalee uudha jechuudha. So qubeewwan dubbachiiftuu jiran kana keessa those are capital letters. Warri naman ani barreesse qubee gurguddaa jedhamu jechuudha. So the small letters look like this. The small letters, warri small letterii capital letterii warra nama barreesse yoo ta'an capital letterii warra nama barreesse yoo ta'an small letterii yookiin immoo qubee xiqqoon isaanii immoo ishee gara gadiidha jechuudha. Capital letter yookiin qubee gurguddaa jedhamu warri nani gubbaarratti amma barreessee jiru. Warri jalatti barreeffaman immoo qubee xixiqqoo jedhamu jechuudha. A, E, I, O, U. Kana jechuun the first letter A, the second one E, third I, fourth O, and the fifth one and the last one is U. So kana jechuun maaliif inni iddoo kana seen fidee qubeen afaan oromoo kamiyyuu sagalee godhachuudhaaf sagalee yookiin saawundii godhachuuf yookiin voice ala baasee dubbachuu danda'uudhaaf isaan kana shanan irratti hundaa'a jechuudha. Every word depends on all of these five to be long or short word. Gabaabaa yookiin immoo qubee dheeraa jennee waamuudhaaf qubeewwan dubbachiiftuu afaan oromoo kanarratti hundoofnaa jechuudha. Qubeewwan dubbachiiftuu afaan oromoo kanarratti hundoofna. So if in the word if there is only one A, that means the word said to be short. So if there's a double A, that means it's long. If there's only one E in the word, it's short. If there's double if there's one E in the word, is short. If there's a double, it's long. Again, if there's only one I in the word, it's short, and if there's a double, it's long. And the next one is if there's only one O in the word, is short, the double O is long. And the last one is U. If there's only one U in the word, it's short, and if there's W, it's long. Kanaaf qubee afaan oromoo baruudhaaf long yookiin immoo short jennee baruudhaaf is that word has one vowel or single vowel or double vowel jennee ilaallaa jechuudha. Kanaaf isaan kana nan balleessaa asitti haa ilaallu. Asitti kan nuti ilaallu jalqaba irratti qubee A dha. Qubee Aan sun tokkittii taatee jecha keessatti yoo galte qubeen sun gabaabaa jedhama. Qubeen sun gabaabaa jedhama. Qubeen Aan lama taatee yookiin dabilii taatee jecha keessatti yoo galte jechi sun dheeraa jedhama. Dheeraa daadhaan bakka buusee gabaabaa gaadhaan bakka buusuu kooti jechuudha. Okay. Qubee tokko yookiin jecha tokko keessatti qubee afaan oromoo jecha tokko keessatti jechuudha. Jecha tokko keessatti qubeen afaan oromoo een tokko taatee yoo galte qubeen sun gabaabaa jedhama. Lama taatee yoo galte garuu qubeen sun dheeraa jedhama. Baay'ee salphaadha jechuudha akka salphaatti. Okay, inni itti aanu qubee afaan oromoo keessatti iin tokkittii taatee yoo galte gabaabaa jennaani. Iin lama taatee yoo galte immoo dheeraa jennaan jechuudha. Kunis baay'ee salphaadha. Qubee afaan oromoo keessatti
Afaan Oromoo keessatti oon tokkitti yoo galte qubeen sun gabaabaa. Jecha keessatti oon lama taate yoo galte garuu qubeen sun dheeraadha jechuudha. Kanuma waan baay'ee nama dhibuu miti. Qubee afaan Oromoo yookiin jecha afaan Oromoo keessatti qubeen uun tokkitti yoo taate jechi sun gabaabaa. Qubeen uun garuu lama yoo taate jechi sun dheeraa ta'a jechuudha. Sooma isinii galeera. Amma gara jechaatti adeemu. Gara jechaatti adeemu. Jecha qubee aadhaan jalqabu keessatti jecha ganama jedhu. Jecha ganama jedhu. Ganama. Baay'ee gabaabbata jechuudha afaan keessatti. Kanaaf ganama kan jedhu ganama. Kanaaf gaan inni jalqabaa qubee tokkitti fudhata jechuudha. Ga. Kanaaf jecha ganama jedhu kana keessatti gaa biratti qubee afaan Oromoo tokkitti barreessina jechuudha. We gonna write only one single afaan Oromoo A. That's a vowel letter. Ganama jechuudhaaf. Ganama jechuun morning isa nuti jennu jechuudha. Kanaaf baay'ee afaan keenyatti gabaabbata waan ta'eef ganama kan jedhu barreessuudhaaf qubee afaan Oromoo gabaabsuu kan danda'u single voice kan soundii kan qabu eedha jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo jechuun Ingiliffaa jechuudha. Afaan Oromoo jechuun Ingiliffaa jechuudha. Afaan Oromoo jechuun Ingiliffaa jechuudha. Afaan Oromoo jechuun Oodha. Jechuun Yuudha. Kanaaf wal harkaa seenan akkuma kana jecha jecha bara jedhu kana keessatti qubee innaa bara baay'ee gabaabbate jechuudha. Sababii kanaatiif qubee aan gabaabduu taati jechuudha. Isinii galee qubee aan gabaabduu taati jechuudha. Bara tokkitti fayyadama. Baa isum kana ammoo yoo itti fufne baa yoo qubee dabilii goone dheeressuudhaaf yoo dabilii goone baala. Kanaaf inni jalqaba baay'ee dheerata jechuudha. Baala. Inni lammaffaan gabaabbataa jechuudha. Isinii galee inni lammaffaa stiil iddoo kana jira jechuudha. Siilabirsi waan akkasii waan jedhamu jira akkaataa ittiin dubbisanii jechuudha. Birsaga. Kanaaf baa kan jedhuun dheerata la kan jedhu immoo gabaabbata. Gaa asitti gaa yoo gaa biratti qubee afaan Oromoo lama keenya dabilii lama yoo keenya gaa jedha. Kanaaf gaara jennee barreessuudhaaf gaan baay'ee ol ka'ee dheerata ra kan jedhu immoo gadi bu'a jechuudha. Kanaaf gaara jenna jechuudha. Okay. Waa'ee kanaas waan xumurre gara iittaa darbinu. Qubee afaan Oromoo yookiin Ingiliffaan I. Kana biratti ge yoo jennu baay'ee gabaabbata. Kanaaf geggeessuu kan jedhu keessatti ge ishiin jalqaba nuti xumurru baay'ee gabaabbatti waan ta'eef gaa biratti tokkittidha. Just single E. Ge baay'ee gabaabbatti waan ta'eef ge kana fayyadamna jechuudha. Geggeessuu kan jedhu keessatti garuu nurkaa dheerata jechuudha. Kanaaf gee isatti aanu if there is double E. Gee fakkeenyaaf geengoo yookiin sarkilii jechuudha. Geengoo jennee dubbachuudhaaf baay'ee ol nurkaa ka'a waan ta'eef gee jenna jechuudha. Geengoo in dheerata jechuudha. Kanaaf I lama fayyadama. Akkuma kana beela kan jedhu kana keessatti baay'ee dheeratee gabaabbata. Na booda ishii kana biraa darbinu rivaayizii waan ta'eef almost gara itti darbinu. Jechuun afaan Oromooti jechuudha. Gi yoo jenne gita baay'ee afaan keenya keessatti gabaabbata gita jenna jechuudha. Kanaaf gita. Amma garuu immoo gii yoo jenne dabilii yoo goone giitii dhiphina yookiin giddii yookiin gidee dirqama tokko jechuudha. Giitii in dheerata jechuudha. Kanaaf yeroo afaan keenyatti dheeratu qubee afaan Oromoo dubbachiiftuu lama goona. Yeroo afaan keenyatti gabaabbatu immoo dubbachiiftuu tokko goona. That's the easy way to capture afaan Oromoo. Okay. Bii yoo jenne lama ta'a. Biilaa jennee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Biilaa jechuun hin beeku Ingiliffaan. Okay. Bi yoo jenne gabaabsine immoo bi yoo jenne bifa malkii yookiin immoo kalarii kana jechuudha. Bifa. Okay. Kanaaf baay'ee salphataa jechuudha. Oottaa darbinu. Go
go amma gaaddoo kana gaadha hin irraanfatinaa qubee keenya dubbifamaa jiru iddoo kana hundumaa gaadha iddoo kana inni lammaffaan dubbifamaan jiru baadha kanaaf isa irratti qofa ida'aa deddeemnaa jechuudha wanta qabnu hundumaa kanaaf gaa biratti oo tokko yoo keenya go isa jedhu jechuudha ingiliffaan kanaaf afaan oromootti garuu gaa biratti oo yoo keenya gola jennee uumuu dandeenya jechuudha gola jechuun baay'ee gabaabaadha yoommoo dheeressuu barbaanne oo lame goonetu goota jenna jechuudha goota jagnaa seettan sana heeroo seettan sana jechuudha okay bo baa biratti oo yoo keenya bo jedha kanaaf boo kana irratti bona jennee yoo fayyadam baay'ee gabaabaadha jechuudha yoo dheeressuu barbaanne immoo boonaa maqaa namaa jechuudha the name of person okay isa kana xumurree amma uuttaa darbinu uun tokkitti yoo fayyadamte single yoo fayyadamnu yeroo hundumaa short word uumna kanaaf gaa biratti yoo jenne gurra yookiin ir jennee fayyadamuudhaaf gu hin gabaabbata jechuudha kana biratti garuu uu lama yoo goone gaa biratti uu lama yoo goone guure funaane jechuudha guure in dheerata jechuudha afaan keenya keessatti re hin gabaabbata jechuudha sanaaf baa biratti garuu uu yoo keenya bu jedha jechuudha kanaaf buna kofi jechuudha buna hin gabaabbata jechuudha baa biratti garuu uu lama yoo goone jecha buutii jedhu uumuu dandeenya jechuudha jechi buutii jedhuun dheerata jechuudha afaan keenya keessatti isinii galee yaanisa kanasuma irratti xumur jecha ittaanu jecha laalla jechaan isa kanaadha jecha dachaa meeqa qabna jennee yeroo darbe 1 2 3 4 5 6 7 we have 7 double words yookiin immoo sorry double letters warra qubee meeqa qabna double warra ta'anii qubee torba qabna qubee torban sanaadha waliin ilaal cha isaan kun capital warra nuti jennee waamnudha jechuudha capital jechuun qubeewwan gurguddaa jechuudha afaan oromootiin capital jechuun gurguddaa yoo ta'u isaan kun immoo qubeewwan xixiqqaa yookiin immoo small letters warra ta'anidha jechuudha small letters jechuudha isaan kun capital warra jechuudha okay capital jechuudha kanaaf cha kanatti firoomsinaa jechuudha cha finneetu cha guddaa jechuun ch warra guddaa ta'an ch warra xiqqoo ta'anitti firoomsinaa jechuudha kanaaf capital letters and small letters akkatti walitti we are going to match capital and small letters akka isin hubachuu dandeessaniif dha kun warra jalqabaa ta'e malee warra kaan hundumtuu hin beeku dha dh to dh small fi capital qofa walitti firoomsudha kana jechuun dhaqxanii small letters fi capital letters warra singilii yoo beektan small letters fi capital letters warra double hin beektu jechuudha kanaaf isaanumatti walitti hidhatee dhufe waan ta'eef okay nyaa geessine isa kanatti hinaa jechuudha ny nyaa jedhama jechuudha nyaan kun ny'n ingiliffaan innaa barreessa yeroo baay'ee gn dhaan barreessu fakkeenyaaf assignment yoo jedhama akkatti gn dhaan barreessu haa ta'u afaan oromoo keessatti isa kana ph phaa immoo finnee kanatti firoomsinaa jechuudha kanaaf ph ta'a jechuudha sha yookiin sh kanatti firoomsinaa jechuudha capital and small letter warra qubee guddaa fi qubee xixiqqoo itti firoomsaa irraa jechuudha okay ts tsa isa kanatti firoomsinaa jechuudha isa kanatti firoomsinaa jechuudha okay kanaaf ts ja yookiin zy yookiin zy lastly isa kana isaan kana ta'a jechuudha isinii galeera miti kanaaf qubee dachaa yookiin double words warri nuti jennu 7 double word yookiin qubee dachaa 7 warri nuti jennu isaan kana okay isa kana asumarratti xumurreerra amma qubeewwan afaan guutuudhaan akka salphaatti namoota qubee hin beekneef galuu danda'a so we are going to fill the missed words achi keessaa akka salphaatti namootaaf gala waan ta'eef a jennee b c d e f g h I j k j k l m n o p q r s t u v
W X Y Z jenna jechuudha. Kanaaf iddoo qubeen hanqatetti guunnee jechuudha kunoo isinii guute. Kana jechuun A qubeen bakka duwwaa iddoo ta'etti, B Caan jira, D bakka duwwaa irratti, Een jira, F bakka duwwaa irratti, ammas bakka duwwaa irratti, G. Okay. Kana booda H jira, I bakka duwwaa irratti yookiin I. Kana booda bakka duwwaa ammas J irraan K, L irraan bakka duwwaa M irraan N irraan O irraan P irraan bakka duwwaa Q bakka duwwaa irraa S Taan jira. Kanaafuu bakka duwwaa irratti U edda darbinee V jira. Irraan darbinee W bakka duwwaa irratti guunnaa X Y Z. Isaan kun tartiiba qubee afaan Oromoo warra 21 jechuudha. Both consonants and vowel warra 26 walumatti jechuudha. Tartiiba isaaniitiin yookiin qidam takattalii isaaniin in order warra jennu. Akkasuma kana in order warra immoo in orderii warra qubee dachaa isaan kana qubee dachaa yookiin compound words double words jechuu dandeessu. In order isaanii yeroo keenyu C is the number 1, then D is number 2. So inni keessaa hafe isa kamidha? Dhaadha jechuudha. Dha yookiin DH. Inna NY nyaarra maaltu hafe? Inni dhumaa Z akka taa'e beenna yeroo baay'ee ZY goonaa jechuudha. Kanaaf qubeen kun tartiiba isaaniitiin qubee jalqaba, qubee lammaffaa, qubee sadaffaa ittaanee S dha moo kanatu dursa? S tu dursa miti? Okay. Amma immoo P dha moo S tu dursa? P tu dursa. Kanaafuu PH A goonaa jechuudha. A goonaa jechuudha. Amma immoo saatu taanee dhufa waan ta'eef shaa goonaa jechuudha. Isin galee shaa goonaa jechuudha. So bakka duwwaa kana sadannuu arfanuu guunne jechuudha. CH, DH, NY, PH, SH, TS, ZY. Kana jechuun cha, dha, NY, nya, pha, sha, tsa, zhaadha jechuudha. Isaan kana asumatti xumurre. Qubeewwan afaan Oromoo xixiqqaaf gurguddaatu jiru. Daqiiqaa meeqa jirru? Daqiiqaa 22 dheeraa ta'u. Qubeewwan afaan Oromoo guddaa guunneera. Ammoo qubeewwan afaan Oromoo xixiqqaa akkasuma warra dabilis ta'an warra xixiqqaa isaanii guunnaa jechuudha. Isinii galee miti? Okay. Qubeewwan xixiqqaa tartiibesseera. Qubeewwan xixiqqaa hundumaa asitti nuu kenneera. So it's already given. Small letters. Isaanuma kanas keessaa fuunee tartiiban kaa'u jechuudha. Tartiiban qubee 26 beekuun salphaa miti warra haaraa reefu afaan Oromoo baratuuf. So it's not easy for those who are learning from starting in afaan Oromoo. Kana jechuun warri immoo Ingiliffaan ABCD beekan akka salphaatti beeku jechuudha. So A, B, C, D, E, F, G jira, H itti aansina, I, J, K, L jira, M, N, O, P, Q, R. Raan kun bareeddu. Ra. Guddinaa bareedu. Okay. Inuma na dideeyyuudha. Akkas godhetti fufnaa jechuudha. Kanaaf abaa caadaa eefaa gaahaa ijaa kaalaa maanaa oophaa qaaraa saaxaa uubaa waaxaa yaaza 21ffaa hundumaa keessatti ta'uun walumaa galatti iddoo kanatti kan nuti beekuu qabdan qubeewwan afaan Oromoo xixiqqaan isaan kanaadha jechuudha. Xixiqqaa yookiin immoo small letters warri nuti jennu isaan kanaadha jechuudha. Small letters warri nuti jennuun isaan kanaadha jechuudha. So small letters kan akka salphaatti E jirti. Kana booda B itti fufneetu keenya, C itti fufneetu keenya, kana booda D itti fufneetu keenya, E itti fufneetu keenya, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,
P, Q, R, S, T, U, V, V, W, X, in akkasiin nu jalaa hin banne malee Y and Z qofa tafaa jechuudha. Y fi Z qofa tafaa jechuudha. Isaan kan hundumaa xumurree jechuudha qubee afaan oromoo warra xixiqqaa. Qubee dachaa ta'anii warra xixiqqaa double and small letters. Qubee dachaa ta'anii warra xixiqqaadha jechuudha. Isaan gara gadiitti argaman kun. Qubee afaan oromoo dachaa. Dachaan kun TS, ZY, CH, NY, DH, PH isaan kun wal jala darbanii jiru jechuudha. Mixed. So CH irraa yookaan DH itti fidanna. CH dha yookaan CH dha yookaan amma immoo DH itti fidanna. Daarran kan isaanitti aan P jira iddoo kana. ZY jira inni kun dhumarraa P jira. Kanaaf PQRS S asitti galti. P dha asitti S galti. Sana achitti TS galti jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti S fi kanatu gala T shaa jechuudha. Iddoo itti aansee immoo T tu gala waan ta'eef tsaatu gala jechuudha. Kanaaf C irratti DH tutti aanee gala jechuudha. Iddoo kanatti DH tutti aanee gala jechuudha. Kana booda NY tutti aanaa jechuudha. Kanaaf akkuma qubee ishii singilii irratti warra jalqabaa irratti consider goonaa jechuudha. Okay, I think enjoy gootanitti eenaaf dadhabarri afaan oromoo amma tokko siniif galu qubee gabaabaa, qubee dheeraa, qubee dachaa, qubee gurguddaa, qubee xiqqaa hundumaa ilaalleerra. Daqiiqaa muraasa qaba. Revise isiniif godheeta walitti isiniif roomsa. Okay, amma kan nuti walitti roomsinu qubee afaan oromoo kana warra guddaa isaanii walitti roomsa jechuudha akka laatti. Okay, qubee afaan oromoo warra gurguddaa warra xiqqaa aan guddaan A xiqqaa wajjin walitti roomsina jechuudha. Okay. Ba xiqqaa fi baa guddaadha jechuudha. Okay. Caa guddaan isa kanaadha. Caa xiqqaan isa kanaadha jechuudha. Okay. Daa guddaan isa kanaadha. Daa xiqqaan isa kanaadha jechuudha. Okay. E guddaan isa kanaadha. E xiqqaan isa kanaadha jechuudha. Bartan. Okay. Fa guddaa, fa xiqqaa isa kanaadha jechuudha. Ga guddaa, ga xiqqaa isa kanaadha jechuudha. Bartan. Ha guddaa, kana booda ha xiqqaa isa kanaadha jechuudha. Bartan. I guddaa, I xiqqaa isa kanaadha jechuudha. Bartan. Ja guddaa, ja xiqqaan isa kanaadha jechuudha. Bartan. Ka guddaa, ka xiqqaan isa kanaadha jechuudha. Bartan. La guddaa. Okay. Kana booda immoo laa xiqqaan ishee kanaadha jechuudha. Bartan. Kana booda qubee sattaanutti darbina. Qubee sattaanutti darbina. Inni itti aanu maarraa ka'a miti ree. K, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. M jechuudha. Kanaaf M as jirti. M keenyarraa yookaanu maa guddaa kunooti maa xiqqaa wajjin. Naa guddaa, naa xiqqaa. O guddaa, O xiqqaa. Luma fakkaatti waan ta'eef garaagarummaa qabdu. Paa guddaa, paa xiqqaa. Qaa guddaa, qaa xiqqaa. Raa guddaa, raa xiqqaa. Saa guddaa, saa xiqqaa waluma fakkaatti. Taa guddaa, taa xiqqaa walumatti dhiyaatti. U guddaa, U xiqqaa waluma fakkaatti. Vaa guddaa, vaa xiqqaa tokkuma. Waa guddaa, waa xiqqaa kunis tokkuma. Xaa guddaa, xaa xiqqaa kunis tokkuma. Waa garaagarummaa hin qabdu. Yaa guddaa, yaa xiqqaa walumatti dhiyaatti tokkuma. Zaa guddaa inni dhumaa, zaa xiqqaa tokkuma jechuudha. Kanaaf qubee afaan oromoo qubee gurguddaa qubee xixiqqaan baay'ee nama dhibanii jechuudha. So it's easy to like master afaan oromoo both small letter, capital letter, single, double, consonants, vowel, and everything in the word. And we are going to
continue on with the word from our next lesson. Thank you for watching. Galatuma waan daawwattanii fi I think irraa barattu waan jirudha fi YouTube irraa dhaqaatii abdii kan jiru dhaqaatii jaalladha. Subscribe keessanitti gadi roobsaa. Subscribein akkanatti barreeffama fi irratti dhaqaaqu waan subscribe godha. Yaada yoo qabaattan naaf kenna. YouTubein koo Abdii Guddisaadha jedha. Waaqayyo sinaa eebbisuu. Yeroo gaarii qabaadhaa. Daqiiqaa keessan gubeera.